السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفني كبجمتوتا في جالتمتوتا المنورمو كقالي دل الدنيا رترجمتان كبجا في جاللك يابكم سنجرتني تسنا كقبو سنين ججا راسو دي فنون ولي تدي بني جرا نيدي فنو كان كان سنبرانكو أني كوبي سان كوبي من أولي أنغرهم كوبي كياتي تورتي غاري سنين ججا دوران دورسي هنغا فتودو. Bakkoota garagaraatti saamicha garee maqaa oboo himataniin uummata irratti raawwatamaa jira. Kanaadaa Kaalgaariitti hawaasni Oromoo irreecha irreeffate. Dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaan ijaaraa jirtu irratti mariin marsaa lammeessoo Finfinneetti gaggeeffamaa ture homaa jijjiirama hin finne jette Masriin. Amma gara bal'ina oduutti darbina. Bakkoota garagaraatti saamicha garee maqaa oboo himataniin uummata irratti raawwatamaa jiraachuu himame. Bakkoota garagaraatti namoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuu, maallaqa erga irraa fudhatanii ajjeesuu, konkolaataa uummataa dhabamsiisuun saamicha bal'aan adeemsifamaa jiraachuu ragaaleen adda addaa ni mul'isu. Rakkoo irra gahaa jiru kana uummanni waan akeekkachiifamuuf himachuu ni sodaata jedhame. Woboon jarri kun woboo mitii warra nu fakkaatee saamuudha jechuun irra deddeebiin hime. Godinoota Wallagga Bahaa, Warra Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa keessatti qonnaan bultoota ukkaamsuun birrii 200 hanga 600 irraa fudhataa jiru jedhame. Namoota erga ukkaamsanii maallaqa hanga fedhan irraa fudhachuun yoo fedhan gadi lakkisanii yoo fedhan immoo ni ajjeesu jiru jiraattonni. Godina Wallagga Bahaa Naalee Limmoo fi Giddaa Ayyaanaa gidduu iddoo addaa maqaa Naffuroo jedhamutti guyyoota 2 dura konkolaataa uummataa dhaabsisuun saamaa turan jedhan. Uummata doorsisaa erga turanii konkolaachisaa dabalatee kanneen biroo irraa karaa moobaayil baankiingiin fayyadamuun maallaqa akka dabarsaniif taasisuu jiraattonni himatu. Bakkuma kanatti yoo darbe nama tokko ukkaamsuun obboleessa isaa irraa birrii 400 erga fudhatanii gadi lakkisuu didan jedhu. Obboleessi nama ukkaamfame kana birrii 400 kenneef malee ammas 600 nan dabala osoo jedhu nama ukkaamsan kana ajjeesan jedhan. Bakkuma kanatti irra deddeebiin namoonni hedduun ukkaanfamuun maallaqa kafalanii lakkifamaa turuu maddeen himu. Aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota akka Konnojjoo, Toomaa fi Bijittii jedhamu keessatti bifuma wal fakkaatuun uummata dararaa jiru jedhame. Gandaa Diimaa iddoo Bijittii jedhamutti nama Taakkalaa Dureessaa jedhamu qabanii erga maallaqa fudhatanii booda ajjeesanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa gandoota akka Baatee Qal'oo, Baatee Garmaamaa, Ceekaa, Allaa Alamxeenaa, Shanan Sillaasee, Hummoo Facaasaa, Qalboo Maaramii keessatti saamichi taasifamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Torban darbe keessa qonnaan bultoota obbolaa 3 ukkaamsanii fuudhuun tokkoon isaanii birrii 400 kennuun ba'anii jedhu jiraattonni. Qonnaan bultoonni manaa fi bakkuma hojii isaaniitii fuudhuun birrii 150 hanga 600 kafalchiisuu jedhan. Uummanni sababa doorsifamuuf akeekkachiifamuuf rakkoowwan saamichaa fi kanneen biroo garee kanaan irra ga'ullee himachuu hin danda'u jedhan. Gareen kun eenyu kan jedhu odeeffannoo uummata keessaa arganneen gareen kun maqaa oboo himatu jedha. Gareen kun irra caalaa namoota yoo ukkaamsu magaalaa keessa kaa'aa baankii ni fayyadamu. Humnoota mootummaa waliin sodaa akka waliif hin qabne himu. Kanneen namoota ukkaamsan kana qabsiisuuf humnoota nageenya mootummaa qabatanii bakka itti waamaman yoo deeman qaamonni mootummaa deemanis warra ukkaamse sana to'achuu dhiisuun akka wal beekan himaa turan. Odeeffannoo uummata irraa arganneen gareen kun mootummaa waliin hariiroo kan qabuu fi waliin kan hojjetu akka ta'e maddeen garaagaraa ni eeru. Woboon warra maqaa isaa dhahatanii uummata saaman, hiraarsanii fi ajjeesan kana ilaalchisuun irra deddeebiin ibsa kenneen warri kun maqaa keenya dhahatu malee nuyi miti jedhan. Nuti uummata kanaaf lubbuu keenya tokkittii kenninee warra qabsaa'u kan jedhu woboon warra maqaa oboo dhahatee uummata cunqursuu kana irratti qabsaa'aa akka jiru hime. Warri dhimma
dhimma kana irratti yaada kennan immoo qaamni woboo maqaa dhahatee yakka raawwatu kun qaama lama jedhu. Warri kun takkaa'uu warra mootummaan maqaa woboo xureessee uummanni akka jibbu taasisuuf bobbaase yookiin immoo warra seer-dhablummaa biyyattii keessatti dagaage dahoo godhatee saamichaaf bobba'e akka ta'e ibsanii jiru. Oduu gama biraatiin Kanaadaa Kaalgaariitti hawaasni Oromoo irreecha irreeffate. Irreecha kaleessa irreeffatame irratti maanguddoonni, dubartoonni, qeerroowwanii fi qarreewwan uffata aadaa Oromootiin faayamanii argamanii jiru. Maanguddeenis eebbisaniitii jiru. Haadholiinis siinqee qabatanii caaccuu naqatanii mareehoo yaa mareehoo jechuun malkaa bu'anii irreeffataniiru. Irreechi bara kanaa hamaa fi hamtuun irraa qabee jaalala milkaa'ina nagaa bilisummaa uummata Oromoo fi tokkummaa uummata Oromoo ayyaana calaqqisiisu nuuf haa ta'u jechuun maanguddoo kadhaa waaqaa taasisaniiru. Irreechi aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas waltajjii eenyummaa fi tokkummaa Oromoo bal'inaan itti calaqqisiifamu ta'uu maanguddoonni ayyaanicha irratti hirmaatan himanii jiru. Hawaasa Oromootiin alatti lammiileen biroos malkaa irreecha irratti argamuun jaalala Oromoo fi ayyaanichaaf qaban mul'isanii jiru. Mariin hidha haaromsaa irratti fooyya'insi argame hin jiru jetti Masriin. Masriin hidha haaromsaa marsaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa ture waliigaltee malee dilbata xumurameera. Gareen Itoophiyaa dhimma marii kanarraa hirmaatu kan hoogganan Ambaasaadar Silashii Baqqalaa garaagarummaa keenya dhiphisuu kan gargaaran dhimmoota jajjaboo irratti mari'anneerra jechuun ibsan. Warri marii wal hubannaa jiraachuu kan ibsan Ambaasaadar Silashiin Itoophiyaan waliigaltee irra ga'uuf maricha itti fufuu kutannoo qabdi jedhan. Gama biraa miidiyaan Masrii ibsa ministeerri jallisii biyyichaa baaseen eeruun akka gabaasetti marii Finfinneetti taa'ame irratti fooyya'insi haaraan argame hin jiru jedha. Biyyoonni sadeen Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinneetti dhimma qajeeltoo itti fayyadama hidhichaa fi opereeshinii isaa irratti mari'atanii jiru. Mariin kun erga Itoophiyaan hidha guddicha Abbayyaa doolaara biliyoona 5 oliin ijaaraa jirtu yeroo afuraffaa fi isa dhumaaf jedhameen bishaaniin guutuu ibsitee torbaan lama booda gaggeeffame. Mariin biyyootni sadeen taasisaa turan erga waggaa lamaa oliif adda citee hagayya 27-28 bara 2023 magaalaa Kaayirootti deebi'ee jalqabe. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin yeroo wal argan dhimma guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti yeroo gabaabatti waliigaltee irra akka gahamu ibsanii jiru. Marii yeroo garaagaraatti biyyoonni kunniin taasisaa turan furmaata fiduu hin dandeenye. Marii tibbanaa Itoophiyaan waan kana dura waliigaltee irratti mallattoo gaabbii agarsiiftetti jechuun Ahmar online dubbii himaa ministeera jallisii biyyattii Muhammad Giraam eeruun gabaasee jira. Itti dabaluun Itoophiyaan wixineewwan akka ejjannoo ishee jijjiirtuuf gaafatanii fi dhimmoota teeknikaa irratti waliigalamee ture dhiyaateef fudhachuu didde jechuun himatte. Dhimma kana irratti gama Itoophiyaan wanti jedhamee jiraatu baatus kana duras waan himannaa ture irratti kaayyoon Masrii hidha guddaan kun waggoota meeqa keessatti bishaaniin guutamuu qaba kan jedhuu fi opereeshiniin isaa irratti waliigaltee seera dhaabbataa irra gahuudha jedhan. Masriin guutiinsa bishaanii hidhicha ilaalchise yeroo kana dura biyyootni yaa'ichaa irratti waliigalan keessatti raawwachuuf Itoophiyaan fedha agarsiisuu qabdi jedhe. Itoophiyaan ammoo akkaataa faayidaa biyyoota yaa'aa gadii hin tuqneen hidhicha bishaaniin guuttee misoomaaf oolchuu qaba jetti. Hidha guddicha Abbayyaa gaafa ijaaramee xumurame bishaan kuubik meetirii biliyoona 74 qabachuu danda'a. Hidhicha marsaa afuraffaaf guutamuu kan ibsite Itoophiyaan amma bishaan kuubik meetirii biliyoona 42 kuufachuu ibsitee jirti. Itoophiyaan ijaarsa hidhicha waggaa 12 dura kan jalqabde yoo ta'u biyyootni sadeen jaarsummaa gaanfa Afrikaa fi Ameerikaa jalatti mari'atee turanis waliigaltee tokko irra hin geenye. Dilbata dhibbantaan 80 bishaan laga Abbayyaa kan Itoophiyaa keessaa madda Itoophiyaan qabeenya uumaa gonfatte irratti mirga fayyadamoo guutuu akka qabduu fi hidhichi faayidaa biyyoota yaa'aa gadii akka hin tuqne akka hin miine ibsiti. Masriin garuu hanqina bishaanii natti fiduu mala jechuun yaaddoo ishee ibsiti. Waliigaltee irra gahamuu baatus Itoophiyaan hidha kana bishaan guuttee waggaa dura eegale immoo humna anniisaa maddisiisuu eegalteetti. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yoo xumuramu humna ibsaa meegaawaatii
6,6 ol maddisiise jedhamee eegama. Kunis Afrikaarraa guddicha isa taasisa. Hanga kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophiin har'aaf qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.